godhan hundi isaaniiyyuu fuula rabbii fuulduratti akka isaan hafuurillaahi jedhaniin barbaada. Namni hundumtuu akka inni dhiifama naaf godhuun barbaada. Akkasuma ustaas Saayyaan illee nama jabaa naman dhugaa nyaadhee dhugee naman walirraa fee bulledha. Inni illee qalbiin isaa akkanatti cabee nan beeka. Akka inni dhiifama naaf godhuun barbaada walumaa galatti. Akka isaan dhiifama naaf godhan fuula rabbiitti akka isaan dhiifama naaf godhaniin barbaada. Islaamummaa keessatti wanti natti badees hin jiru, wanta dhabees hin jiru. Kaleessa gara kana gaafan dhufes wanta dhabee dhufe hin qabu. As keessa video bayi si bicha hasawatum. Okay. Xiqqoo ijoollee an bira jiru afaan dhaga'an ijoollee afaan dhaga'an miti iyyuuti. Kanaafani afaan hin dhaga'an iyyuu dafaree dubbachaara. Isaan charchii turanii reefu manatti galu. Okay, kanaafani yeroon sasana yeroon shaada qabadhu garuu nama dhaga'u jedhee yaada. Tarii namni immoo isaan irraa kireessee waan hin jiraadhuuf qalbii natti cabuu danda'a. Xiqqoo gadiin ba'a yeroo sanatti. Amma walumaa galattan dhiifama akkanaa godhanii hin barbaada. Ani kanan barbaade keessattuu afaan ustaaza walirraa dhiifama dhaga'uun barbaada dhugaa dubbachuudhaafi. Akka isaan dhiifama naa godhan hin barbaada. Afaanuma isaanirraa dhiifama hin barbaada. Ustaas Faraan namni jabaan illee akka isaan dhiifama naa godhanii fi akkasuma ustaaz Aliin faallee akka dhiifama naa godhan hin barbaada jechuudha. Akka carraa ta'e abdii duukaa walitti dubbannee hin beeknu. Abdiin guyyaa tokkos waa naan jedhees hin beeku. Warri kaanillee waa naan jedhanii naan miti. Anumatu wantoota hin barbaachifne baay'ee yeroo sanatti namni miira keessa na galchee akkuma akkan godhachaa ture anaafii ergasii gaafan taa'ee yaade waan baay'ee natti dhaga'amaa ture. Kanaaf walumaa galatti hundi namaa akka naaf oolillaahi naan jedhu hin barbaada. Akka dhiifama naa godhan hin barbaada. Walumaa galatti dhiifama hin barbaada jechuudha. Akka dhiifama naa godhan hin barbaada. Egaa gaafan shaada gadhiiseeti qalbiin koo boqonnaan qabu. Kanaafuu waan qalbii koo na boqochiisu yeroo nashiidaa fa'aa dhaggeeffadhu qalbiin na boqota malee dhugaa dubbachuudhaaf qalbiin koo boqonnaan qabu. Kanaaf ammoo walumaa galatti akka dhiifama naaf godhan hin barbaada jechuudha. Dhiifamni kan ilma namaa salphaadha. Ilmi namaa kan ilma namaa salphaadha. Balleessaan ilma namaa salphaadha. Hundaa ol kan rabbiiti. Ani isa hubannaa kiyyaati. Kan rabbiiti. Rabbii tokkicha dhiisanii gara biraa deemuudha. Wanni hamaan wanni salphinni. Dabalataan ammoo rabbiif ilma qaba jedhanii yaamuudha. Wanni guddaan rabbii biratti wanni ulfaataani kan ilma namaa salphaadha. Hundaa olitti jechuudha. So kanaaf inshallah warri ati dhiifama gaafatte tarii inshallah sii dhiisu rabbi jedhe kan ilma namaatti hundaa olitti inshallah waan warri ana hangafaallee hundi as jiran waan ta'eefi haa dubbatan inshallah biidhnillah. Waasilu na sodaachisu jirtan wallahi as gubbaa kana keessanii sodaataa jira. Tasfarraa. أشرا جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء قالتهم أول فادة نقبا كينيا ندرما يو نمني مالو تقدي بي مالين بقاتو جدا نفكاتا وكان بقاتو انت مالين بقاتو اي أفان ترتي كان بدان بيكو الربس دولاس وندا يباچو داف كان تشدفني مالي نمني فندو تشز بي نن الربسيني نن تكيسيني اي بالم درقا مالا نبيوني تقاتاد مازغاني نبيوني تقاتاد مامنتي كان سنو كنني نبي محمد بر نبي رب سبحانه وتعالى نبيوتون درك بجسد دركا كان كنيفي الكان ساني چبا الرب سما مراتا دجچا واميك حركونا نموني واميك يچوني جرني سن مجد ما دامنتين كو فينوركا جه نتمو وانجر نتكنن سنه اوبسان بكا غومسا isa gahu barbaachisu akka go barbaanna mantiin kun malee namni nu arrabsee jennee nama jibbinu waanis na jabu moditara illee agaarraa qabanni moditara itin qammishi amma daqiiqaa kana keettonni gatarraa kaaseen beeku malee nu arrabsee dheet akka moditarraa hin kaafne wallahi moditarra irra jira maaliif yaani namni nama arrabsuu danda'a wanna jechuu danda'a sanammoo dandeenye yoo hin taane islaamummaa kana galmaan gahuu hin dandeenyu
wanti nuti beekuudhaa qabnu namni nu arrabsee jennee nama sana arrabsuu hin qabnu keessaa naqee itti barreessee hin arrabsine asirratti dhufee hin arrabsine waan fedhe illee jedhe jechuudha. Bakka waan itti fakkaate namni jedheera. Waan sana inni jedhee jennee nuti immoo isa barsiisuuf deemne kaayyoo keenya dhiifne barumsa dhufne dhiisne arrabatti deemne taanaan arraba ta'a malee barumsi jedhamu nafaa jechuudha. Saniifuu isa dhagaa akka nama hin dhageenyettis arrabsama akka nama hin arrabsamnettis ta'a hundayyuu baadhachaa isinii galee maaltu jira seetan galma akka hin geenye waan baay'ee karaarra jira. Waan galma akkaatiin geenye si godhe sana irra dhaabbattee galma hin geessu taanaan waan ati galma akka hin geessi godhe sun si gufatee si kofichiise jechuudha. Fakkeenyaaf dhagaa wahii akka ati gufattuuf kuftuuf namni si jala kaa'e dhagaa sana fuutee bakka ittiin hin geessu taanaan bakka qaawwaa kee ittiin hin guuttattu taanaan ati galma gahuu hin dandeessu. Dhagaa sun gufuudha jettee dhagaa sana gufattee kufta taanaan garuu bakka sana gahuu hin dandeessu. Waan jireenya keessaniif hojii keessanitti daangaa danqaraa isinitti hunda irra dhaabbattanii mana keessan sana ijaarrachuu danda'uu qabdan malee dhagaa sana jalatti kuftanii dhagaa sana baattachuudha hin qabdani. Dhagaa isin jala jiru fudhaa baadhadhaatii ittiin mana ijaarradhaa isiniin jechuu barbaada gara fuulduraattu. Waa hundumaayyuu ani rabbiif jecha fuutu hin laadheefiira. Silmas rabbumaaf jecha hojjenna waan ta'eef kabajni keenya homaadhaa miti. Kabaja kan rabbii dursa akkasii galatoomaa isiniin jedha. Sagantaa keessatti dhufa isin dhaggeeffadha inshaallah. Egaa rabbiin waan isin balleessitan hundayyuu isiniif haa dhiisu isiniin jecha warri inni dhiifama isin gaafate illee hunduu rabbiin badii keessa isinii haa dhiisu dhiifama godhaa fi inshaallah amma waan takka inshaallah si gaafadhe itti intinaa jennaa yoo jiraatte maayikii banadhuuti yoo dandeesse viidiyoo illee nuu bane. Amma jirtaa? Abdii daqiiqaa tokko daqiiqaa lama amma sittaan so'a. Tole. Akka akkasitti fayyaa bancaalee waan dattan yoo qabaattan akkasitti. Obboleettiin kunis gaama Yesuus sa'u na'ichaa jirti asina keessa ishee asumaan nyaanna yoo ta'u baate tatti kana haasofsiisnu Yesuus sa'u nuun jettee dhaggeeffataa oolte Amaariffaan barsiisna amma inni dhufutti yoo hundee. Taannech እንዴት ነህ የእኔ እናት ትታል ድምፅሽ አይሰማም። ኮረጋ ማራጆ እሺ እህታችን ካለሽ ወረ ጀነርተን ታፕታፕ ጎዳ ዲፈማ አማውነኑት ድምፅሽ አይሰማም። ኤርፎንሽ ምናምን ከኤርፎን ከሆነ አሁን ይሰማል። ሰላም ነሽ ወይ አለሽ? አሎ እንዴት ናችሁ? አሎ ኢየሱስ ለአንቺ ምንድነው? ሰው ነው። ሰው ነው። ደግ አንዷ እኮ ናት ኢየሱስ ለአንቺ ምንድነው ሲባል ባሌ ነው አለች። እሺ ኢየሱስ ሰው ከሆነ እሺ አንቺ የምታምኚው በማን ነው? የኢየሱስ አምላክ። እሺ ኢየሱስ አምላክን ታመልኪያለሽ። ኦኬ ኢየሱስ ነብይ ነው ሰው ነው ብለሽ ትቀበያለሽ። ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች እኮ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክን እኮ አንድ አምላክ ነው ብለን ነው የምናመልከው። ኢየሱስ ደግሞ የእሱ መልእክተኛ ነው፣ ግን ለእስራኤሎች የተላከ ነብይ ብቻ ነው እንላለን። ግን ለዚህች ዓለም የተላከ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው ብለን ነው የምናምነውና ነብዩ መሐመድን መቀበል ምን አቃተሽ ታዲያ? አንድ አምላክ የምናመልክ ከሆነ
ነብዩ መሐመድ ነብይነታቸውን ተቀብለሽ ወደ እስልምና እንዳትገቢ ያደረገሽ ምክንያቶች አሉ። ድንገት ምናግዝሽ በንግግር በትምህርት ካለ ብታሳውቅን። አይ አንደኛ ደግሞ ከቤተሰብ ይዘው የምትመጣ ነገር አለ ማለት ያ ነገር ለመካድ ደግሞ በጣም ነው የሚከብደው። ትንሽ ያ ነገር እስከምክድ ድረስ በጣም ይጨንቃል። መታገሉ ደግሞ ይበልጣል። እውነትሽ ነው። ከቤተሰብ የምንወርሳቸው ነገራቶች አሉ። ያ መተው ባህሉንና እንትኑን መተው ይከብዳል። ቤተሰብን የመፍራት አለ፣ የሰፈሩም የባህሉም ነገር አለና ነገር ግን ያን መተው ምከብደን ነገር ለሰው ብለን ስንኖር ብቻ ነው። ለራስሽ የምትኖሪ ከሆነ ግን ምንም የምከብድ ነገር የለም። ምክንያቱም ለአንቺ የምሞት ሰው የለም፣ ለአንቺ የምሞት ባህል የለም። አንቺ የምትሞች ለራስሽ ነው፣ የምትጠየቅም ለራስሽ ነው። ስለዚህ እንደው ከተቻለሽ ታገይ። እውነቱን ካወቅሽ እውነቱን አውቀሽ ሰዎችን ለማሳወቅ እንጂ ከቤተሰብ የያዝኩት ነገር ነው ብለሽ ዝም ብለሽ እንዳትቀመጪ መታገል ያስፈልግሻል እልሻለሁ። እህታችን ኢንሻአላህ እንግዲህ ለአንቺ ሰጥቻለሁ እንትኑን በስራውን ሰርተሽ እንደምትመለሽ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ነገራቶቹ እንትን የምትጠይቂ ነገራቶች ካለ በውስጥ መናገረኝና ኢንሻአላህ እናወራበታለን። እሺ